Laale qarree go'aatii hanga dhufee qarqara shaggar ganama namni arge biyya galaana aannanii ta'uu ragaa bahaaf. Guyyaatti qofa aannan liitira 80,000tu Salaalee gara Finfinnee seenaa jedhama. Kanaaf loon naannoo kana sirriitti jira. Aannanis naannoo kana magaalaa Ambisoo Duwwaa kana keessatti fuudhamu sirriitti baay'eedhaan jira. Namni fuudhulleen ifateet ofirraa kan deebisuu jira jechuudha. Magaalaan guddoon godinichaa Fiicheen giddugaleessa Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 110 fagaatti. Shawaan kaabaa Salaale godina uummanni miliyoona 1,600 caalu keessa jiraatu. Magaalota baadiyyaa 33 gandoota baadiyyaa 268 godina hammate. Badda daree fi gammoojjiin haala qilleensaa godina kanaati. Kaabaa fi bahaan naannoo Amaaraa, kibbaan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee, dhihaan immoo godina Shawaa Lixaatiin kan daangeffamu Salaalee hektaara 888 fi 354 godina bal'atu. Godinni Shawaa Kaabaa godina aadaan duudhaan ganamaa Oromoo ammallee keessaa hin badin, godina eenyummaan Oromoo cunqursaa barootaa damdamatee jaarraaf keessa fulla'e. Mootonni hedduun dabaree itti wal furaa Salaalee buqqisaa unkuraa yoo nagahanillee Salaalee yeroon harka kenne yeroon of gate hin turre. Ilmaan Tuulamaa kunneen hedduun bara abbaa lafaa buqqa'anii kutaawwan Oromiyaa garaa garaatti bittinnaawanillee eenyummaan isaanii kaleessaa har'as jira. Godinni kun godina Ardoota Jilaa fi godinni burqaa'annanii Salaale. Qabeenya kanaaf gabaa argachuu ilaalchisee gaaffii hawaasni godinichaa irra deddeebiin kaasu. Albuudonni qaaliin ijaarsaa faayaa kanneen akka giriin hambar, siliikaa, qalamaaf kan oolan dhakaa boronqii hedduun godina kana keessatti argamu.